Abbaan taayitaa kabachiisa dambii magaalaa Finfinnee sadarkaa magaalattiitti gochoota alseerummaa raawwataman ittisuu fi olaantummaa seeraa kabachiisuu irratti xiyyeeffachuun hojii ji'oottan 9 darbaniif hojjechaa ture raawwii isaanii qooda fudhattoota garaagaraa waliin ta'uun gamaaggameera. Waltajjii gamaaggamaa kana irratti argamuun ergaa kan dabarsan itti gaafatamaan waajjira abbaa taayitaa kabachiisa dambii magaalaa Finfinnee obbo Tasfaa'uun Aluulaa abbaan taayitichaa ji'oottan 9 darbanii fi gochoota alseerummaa magaalattii keessatti raawwataman gama ittisuunii fi hojii riiformii abbaa taayitichaa irratti raawwii hojiin olaanaa galmaa'uu himaniiru. ባለፉት 9 ወራት የደንብ መተላለፍ መከላከል መቆጣጠር እና እርምጃ መውሰድ Ji'oota 9 darban keessatti gama alseerummaa ittisuu fi to'achuun akkasumas tarkaanfii fudhachuutiin abbootii taayitaa kabachiisa dambii caasaalee sadarkaan jiran waliin ta'uudhaan hojii hojjechaa turreen magaalaa keenya qulqulluu miidhagduu fi seera keessatti kabajame akka taatu ta'eera. Gama biraan magaalaa ismaartii taatee fi hojiin ijaarsa keenyaa akka saffisuuf hojii gurguddaan hojjetamaa ture. Kana keessa riiformiin abbaa taayitichaa irratti gama humna namaa ga'uume teekinooloojii ammayyeessuu fi caaseffama sirreessuutiin hojiin hojjetame ba'eessa jechuun ni danda'ama. Yeroo itti aanu keessatti itti gaafatamummaan nutti kenname sarkaa magaalatti gochoota alseerummaa ittisuu fi to'achuudha waan ta'eef ji'oota 3 keessatti sadarkaa olaanaatti kan milkeessuuf xiyyeeffannoon kan hojjennu ta'a. Waltajjii kanarratti kan argaman hooggantoonni waajjira abbaa taayitaa kabachiisa dambii kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo fi kutaa magaalaa Boolee yaada kennaniin gochoota alseerummaa saamichaa fi babal'ifannaa lafaa irratti raawwataman ittisuu fi to'achuun ji'oota 9 darbanitti raawwiin hojii olaanaa galmaa'uu ibsaniiru. Akka kutaa magaalaa keenyaatti yoo fudhannu lafti wareerri lafaa dur namni ooluma bahee lafa qabachuun lafa saamuun mul'achaa ture. Lafti kun diinagdee guddaadha. Dur nama saamaa yeroo ammaa kana kun hir'atee jira jechuudha. Kan biraa hoo fudhanne fakkeenyaaf babal'ina lafaa eeyyama qaama ilaallatu irraa odoo fudhatiin babal'ina lafaa namoonni yaalan turanii sunis hir'isnee jirra guutumatti jechuudha. Magaalaa Finfinnee keessatti mootummaadhaan ala qaamni kamiyyuu lafa qabachuu akka hin dandeenye waltajjiiwwan garaagaraa irratti ofii keenyaafis waltajjiiwwan garaagaraa waamne raawwanneet muuxannoo kennanaaf jechuudha. Weerara lafaati irratti kanaafuu weerara lafaati irratti ji'oota 9 kana keessatti huuman 0 goonerra jechuudha. Magaalaa Finfinnee hojii misooma kooriidariitiin golaa fi fuulli ishee miidhage keessatti gochoota qulqullina magaalaa faalan ittisuu fi itti fayyadama bu'uuraalee misoomaa kooriidarii irratti ji'oottan 9 darban keessatti jijjiiramni jajjabeessaan galmaa'uu hooggantoonni kunneen himaniiru. Kan biraa daldala seeraan alaa fudhata. Magaalaan Finfinnee yeroo ammaa kanatti addunyaan Afrikaan turistiidhaaf kooriidariin adda addaa ijaaramee bareedee jira. Tokko kooriidara kana eeyina. Lammata immoo daldala seeraan alaa qaamni hin ilaallanne dhufanii irra dhaabbatee daldala seeraan alaa akka hin gaggeessine karaa seeratti akka dhufan hubannoo kennuudhaan guutumaan guutuutti jechuu dandeenya hir'isnee jirra jechuudha. Muuxannoo hin kennisaas karaarra dhaabbannee kuni karaa saayikiliiti, kuni karaa namaati, kun immoo bakka bashannanaati. Kanaafuu magaalaan keenya walqixa qulqulleessinee walqixa bareechuu qabna. Kanaaf rakkoo tokko akka hin uumamneef muuxannoo kennaaf jechuudha. Muuxannoo irra darbee immoo namoota rakkoo akkasii warroota balfa garaagaraa gatan warroota karaa isaan hin malle deeman isaan irratti tarkaanfii fudhannee adabbii wayii fudhannee kallattiidhaan akka qulqullaa'u taasisneerra jechuudha.